Hayyee qamadin yeroo darbee miila darbe kan qonnaa irratti hirmaachaa kan turre jenne sun bifa kanaatiin yeroo ammaa ga'ee jira. Qamadin kun egaa garaadoo jedhama. Baay'ee qamadii shaggaa qamadii bifa gaariidhaan bifa bareedaa ta'eetoo jiru. Hektaara 8 oliidha. Kun kilaasteraan barana kan qotamee turedha. Bulchiinsi aanaa Qarsaa Maallimaa tis egaa kutannoodhaan kiyyummaadhaan obbo Warqinaa Tafarraatis dabalatee hundi isaaniitu hooggansa sadarkaan jiran bifa bareedaadhaan haala kanaatiin egaa asfaaltii gamanaayis hunduu sirriitti qotamee jira. Egaa as keessaa caffeen hektaara 8 irratti hirmaatee jiru kan jenne san barra kaasee kun akkasitti ni jira. Gama saniinis bifuma saniitiin akka gaariitti kan wanni ta'ee jirudha jechaadha. Kanaaf jabaattanii cimtanii hundi keessaniyyuu akka nu faana taatan kabajaan isin gaafannaa. Guyyaa cinaachi nuun ciifnee waadhaaf hojjannee dhalasaas guddifnee. Egaa barana qamadii rakkoon hin jiru, yaaddoon hin jiru qamadiin barana. Kilaasteraan bifa kanaatiin hektaara 36 ol jechuun salphaa miti. Waldaan dargaggoota caffee bifa kanaatiin akka waldaatittis akka dhuunfaatittis hooggansi waldaa dargaggoota caffeetis asirratti hirmaatee wajjin itti deemuu keenya irrattis bifa kanaan hordofuu keenya irrattis maaltu isinitti dhaga'amame akka waldaaleetitti? Nu akka waldaatti egaa hojiin kun tanaan dura hojjetamee hin beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf hojii deemsaa hojii mootummaan qabatee karoora inisheetifii haaraa qamadiin kun baay'isawee inisheetifii haaraa kana keessatti immoo waldaan caffee dargaggoota hojii gamtaa waliigalaa kana hojjechuusaa adda durummaadhaan waldaalee biraatiif fakkeenya guddaadha jedhee fudhaan akka kootitti jechuudha. Maaliif waldaaleen kun akka kanatti waan hojjetan natti fakkaatu galtee qonnaa dhiyeessuun alatti qonna keessatti hirmaatanii midhaan kana fakkaatu bifa kanaan qamadii kilaastera qamadii akkatti qotee waldaan caffee kanatti kan hojjete waan jiru natti fakkaatu akka biyyaatti dariyoon odeeffannoo dhabeen alatti hojii garuu waan hojjetame waliigala isaa yoo ilaallu karoora mootummaan qabate karoora haaraa karoora inisheetifii qamadii biyya alaan galchinu xiiqii jedhu san irratti waldaan caffee akkanatti galee kana keessatti hojjetu keessatti qamadii biyyaa galchinu san hambisuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf waldaan kun ulfinaa fi galata guddaa qaba jedhee yaadaan akka kootitti jechuudha. Galatoomni waldaan dargaggoota caffee qamadii qofaa miti horsiisa loonii irrattis furdisa loonii irrattis amma Adaamarraa amma Finfinneetti shaggarsiitii irrattis qonna irrattis immoo bifa kanaatiin waan hunda irratti iyyuu ijaarsa mana jireenyaa irrattis waan hundaan iyyuu 2017 galtee gurguddaa fidee dhufee natti fakkaata. Bifa kanaatiin isinis akka hooggansa waldaa dargaggoota caffeetitti maaltu isinitti fakkaatan? Nugaa akka waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akka damee kibba lixa shawaa keessatti ani amma fakkeenyaaf to'ataa yookaan qindeensa godina kanaati hojii bal'aatu hojjetame keenyu fakkeenya kaasuudhaaf jechuudha. Akka waldaa kanatti lafa bal'aa fudhanneerra mana barumsaa oolmaa daa'immanii hojjechuu keessatti qaawwa jiru akka anaatti mari'atame hawaasa bal'aa wajjin mari'atameet lafti guddaa sun nu kennameera. Irra caalaatti immoo haala mootummaan karoorse kanaan mana barumsa daa'immanii irratti hojjetamu jedhamee mootummaan qabate san galmaan ga'uu keessatti gahee guddaa taphatee jedhee yaadan. Maaliifanii dhaloonni as jiru kun Qarsaa Maallimaa keessa jiru kun dhaloota salphaa miti. Dhabiinsa oolmaa daa'immanii irraa kan ka'e rakkoo adda addaa keessatti galeera. Qulqullina barnootaa keessattis rakkoon waan nu qannamaa turee fi kana fura jedhetan yaada jechuudha. Maaliifii akka sadarkaa kanatti mana barumsaa oolmaa daa'immanii waan hin jirreef sadarkaa isaa kan eeggate ijaaruudhaaf dhagaan bu'uuraa waan bu'eef ani baay'ee natti tolee jira. Bara dhufu hunda'u mana barumsa eegallee rakkoo kana qaawwa mootummaan qabu kana qaawwa aanaan qabu kana guutuudhaaf waldaan bukkee kanatti dhaabbatee kana hojjechuu keessatti waan gaariidha jedhatan akka Qarsaa Maallimaatti yaada. Karaa biraatiin immoo magaazana yookaan mana kuusaa midhaan itti bitamu horiin adda addaatti bitamee lukkuun dhiyeessin horii adda addaa kun yeroo gabaa ayyaanaatiin wal qabatee asii gara magaalaa Finfinneetti gabaa tasgabbeessuudhaaf hojii tanaan dura hojjenne baay'ee boonsaadha. Achiis immoo waan akka kuduraa asitti dhufee gurguramuun isaa waan as hin jirre sana asii finnee achi geejjibuu keenya sun immoo akka waldaa keenyas uummata keenyas fayyanneerra waldaa keenyas fayyanneerra miseensa keenyas fayyannee yaada waan guddaadha. Waliigala isaa garuu yoo laallu kan Qarsaa kan godina Shawaa Kibba Lixaa tan kaase malee akka biyyaatti waan hojjechaa jirru immoo hojii boonsaadha jedhee yaada. Odeeffannoo hin qabna waltajjii adda addaa irratti dhaqnee in hirmaanna agarsiisa adda addaa keessattis hirmaachaa waan turreef naannoo hoolota ta'e kaaree amma sanii
iddoo bashannana riizoortiidhaaf kenname sun salphaatti kan hin dhufne ta'uu Amboo keessattis akkasitti oolmaa daa'immanii mana barumsaa iddoo bashannana waan akkasii hojjetamaa jira. Egaa miseensonni keenya fi waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qaamni mootummaa kamiyyuu godinaalee Oromiyaadhaan martuu irra jirtan martu keessan qonna irratti yeroo guyyaa kaleessaatti irrattis guyyaa kaleessaa qidaamee jechuudha. Sadarkaa magaalaa Adaamaatti irrattis wancii irratti qonna kuduraaf muduraadhaa akka fudhannuuf kallattii ilaaleffannee jirra. Akkasumas immoo maasaas looniifis waan hundaafuu bifa adda addaatiin akka oomishnutti itti gallee jirra. Har'aaf kana fakkaata galatooma horaa bulaa Leebana sanbanni sanbata gaarii isiniif haa ta'u ulfaadhaa jiraadha. Kanaan wal qabatee garuu daaspooraawwan warri ala jiran akkasumas immoo bulchiinsi martu keessaniyyuu ilaalcha gaarummaadhaan qabachuudhaan daaspooraan ala jirtan miidiyaa irratti qofa waan adda addaatiif qofa qisaasuma adda addaatiif fi badii adda addaatiif qofa deeggarsa amma gootan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa miseensa 15,400 haala mijeessaa jira. Kanaan wal qabatee martu keessaniyyuu osoo nu ijaartan immoo kana caalmaasaa akka hojjennu asumaan asitti waadaa isinii galla. Galatooma ulfaadhaa daaspooraan hundi keessan waliin haa hojjennu. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan hoogganu lakkoofsa bilbilaa duwwaa 913 97 97 bilbiluudhaan akka nu deeggartan akka nu bira dhaabbattan kabajaan isin yaamna. Galatooma horaa bulaa Leebanaa. Karra milkaa'inaa ga'eessota caffee daandii guddinaa dargaggoota caffee karra milkaa'inaa ga'eessota caffee salphata singeenye aarsaa kaffalleerra bu'aa bahii baanee hundaa gonfanneerra waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliin gala.